Premier League England torbee lammaffaadhaan kaleessa Chelsea injifannoo jalqabaa barichaa galmeesse. Staadiyeemii Londonitti West Ham waliin kan taphate Chelsea boodaa ka'uun goolii 5-1 injifate. Chelsea tapha jalqabaa Crystal Palace waliin qixa ba'uun qeeqamaa ture. Gareen Graham Potterin leenjoo West Ham United injifatamuu Sunderland siin booda isa mudateen kaleessa sammuu goolii 5 keessummeesse. Goolii hawwattuu Lucas Paquetaan galcheen dursa kan fudhate West Ham boodarra goolii 5 keessummeessee mo'ame. Chelsea goolii Joe Pedro Neto, Enzo Fernandez galcheen 3-1 dursaa boqonnaa ba'e. Boqonnaa boodas Moise Caicedo fi Trevor Chalobaan goolii dabalanii 5-1 injifate. Deeggartoonni West Ham United kilabni isaanii walitti aansuudhaan taphoota jalqabaa 2 goolii 8 keessummeessuun mo'atamuu isaanii komataniiru. Osoo taphni hin xumuramin istaadiyeemii dhiisanii bahaa turan. Premier League England torbee lammaffaa kana har'a Manchester City, Tottenham, Arsenal, Leeds United waliin morkiin taasisan ni eegama. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan warri maallaqa guddaa baasan waancaa yaa fudhatan jedhaniiru. Abdurrahman Amin. Beautiful drop on the shoulder from Kudus. And what a magnificent goal! Torbee lammaffaa liigichaa har'a taphoota 5 keessummeessa. Waaree booda sa'aatii 8 fi walakkaa irraa eegaluun morkiin Manchester City ni taaditti Tottenham waliin taasisu ni eegama. Kilaboonni lamaan tapha jalqabaa liigichaan injifannoo boonsaa galmeessuun tapha lammaffaa isaaniitiif qophaa'aa jiru. Leenjisaan Tottenham Thomas Frank kilabicha kan durii caalaa morkataa cimaa taasisaniiru jechuun Pep Guardiolaan ragaa ba'anii fi dabalataan kilabichi erga bara 2021 Nuno Espirito Santotiin leenji'aa taphoota liigichaa lamaan jalqabaa injifate as seenaa sanarra deebi'uuf morkata. Thomas Frank bara 2022 Brentford leenjisaa tapha naqaa fi gala Manchester City injifachuun bara kana seenaa sana yoo irra deebi'an Jose Mourinhotti aanuun leenjisaa lammaffaa kilaboota lama waliin Pep Guardiola tapha naqaa galaa injifatan ta'uun galmaa'u. Manchester Cityin taphoota 12 dhiyoo Tottenham waliin taphate keessaa 4 qofa injifachuun 2 qixaan xumuree 6 mo'ameera. Taphoota 4 dhiyoo Itaalitti taphataniinis Manchester Cityin 1 qofa injifate. Pep Guardiolaan seenaa isaanii keessatti kilabni hedduu isaan injifatee Liverpool yoo ta'u Tottenham lammaffaadha. Turtii BBC Sport waliin taasisaniin Pep yeroo Tottenham riikardii injifannoo isin irratti qaba jedhamanii gaafataman eeyyeen dhugaadha garuu kan amma keessa jirru ammoo bara dorgommii darbe miti isa haaraadha jedhan. Kunis ta'ee Pep barana waancaaf morkattu yeroo jedhamanitti kilaboonni maallaqa guddaa baasuun taphattoota mallatteessifatan waancaa haa fudhatan jechuun itti qoosanii. Manchester City Phil Fodenii fi Rodriin miidhamarraa deebi'anis sababa shaakala gaa'een hojjetaniif hin taphatanii. Pep Guardiolaan Ederson Moraes miidhamarraa guutumatti fayyuu isaa kaasanii tapha Tottenham waliin taphatan kanaaf eenyu fayyadamtu gaaffii jedhuuf yeroon taphaa gaafa gahe ilaalla jechuun bira darbanii. Matteo Kovacic, Joshko Gvardiolii fi Savinioon sababa garagaraatiin tapha kanaan Manchester Cityin tajaajilanii. Tapha Premier League jalqabaa isaan goolii tokko galchuun tokkoof haala mijeessee ka'umsa dinqiin kan jalqabee taphataan sarara jidduu Manchester City Tijani Reinders tapha kanaanis ni eegama. Leenjisaan Tottenham Thomas Frank Richarlison taphataa sarara fuulduraa itti abdatan ta'uu kaasaniiru. Richarlison tapha jalqabaatiinis goolii 2 miila wal qaxxaamursuun galchuun isaa ni yaadatama. Inni taphataa ga'umsa isaatti ani gammadeedha na waliinis akka turu barbaada jedhan Frank. Mohammad Quddus taphataa biraa sarara fuulduraa irratti Thomas Frankiif abdii ta'eedha. Taphicha ilaalchisuun leenjisaan Spurs Thomas Frank yaada kennaniin waan nurraa eeggamu hundaa gochuudhaaf qophiidha jedhaniiru. Yaan Kulusevskiin ammoo miidhamaan Tottenhamiif hin taphatu. In the goal. Rice. India couldn't keep it out. Calafiori heads. Arsenal celebrate the opening goal at Old Trafford. Galgala sa'aatii 11 irraa eegaluun Brentford Aston Villa, Bournemouth, Wolves, Burnley, Sunderland waliin yoo taphatan sa'aatii 1 fi walakkaatti Arsenal Leeds United waliin morkiin taasisu ni eegama. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan Victor Gyökeres kan yeroo kamuu caalaa tapha kanaaf sirriitti qophaa'eera jedhan. Arteetaan Christian Norgard garicha waliin waan hin jirreef ammallee tapha kanaaf qophii ta'uun isaa shakkiidha jedhan. Ben White's hanga yoonaatti taphachuu fi dhiisuun isaa hin murtoofne jedhaniiru. Kai Havertz ammoo miidhama yeroo hin murtoofneef dirree irraa akka fagaatu himaniiru. Warri Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United, Fulham, Everton, Brighton waliin taphatu. What about this? Matheus Cunha, he's run through them all. Bayern Munich bara dorgommii haaraa garaagarummaa bal'aan injifachuun eegale. Bundesliigaan Jarman barri dorgommii 2025-26 kaleessa yoo eegalu har'as itti fufee taphatama. Dabalata qabna.
Once again for Bayern to build, and it's Gnabry. And Stanisic was up there, and that's a cracking goal from Olise! Michael Olise! Tapha Harry Kane hat-trickii itti hojjeteef Luis Diaz goolii jalqabaasaa Bayern Munichiif galcheen kan eegale Bundesliigaan Jarman barii dorgommii 2025-26 har'as itti fufee taphatama. Allianz Areenatti shaampiyooniin Jarman Bayern Munich goolii walakkaa Darzanaa galcheen 6-0dhaan RB Leipzig injifateen. Shaampiyooniin dorgommichaa kilabni warra Bavaariyaan Bayern Munich Vincent Kompanii jalatti bara darbe waancaa liigichaatti deebi'ee bara kanas ganamumaan garee sodaachisaa ta'uu agarsiiseen. Jijjiirraa ganna kanaan Luis Diaz garichatti kan dabalatee fi taphattoonni kana dura kilabicha keessa turan ga'umsa olaanaa tapha itti mul'isaniin RB Leipzig qindoomina taphattoota Bayern Munich kana dandamachuu hin dandeenye. Tapha Bayern Munich harka 63 kubbaa to'atee taphateef kubbaa kallattii sirrii eegdee 10 yaale kanaan Harry Kane daqiiqaa 14 keessatti goolii 3 galchuun hat-trickii hojjete. Lammiin Ingilaandii ganna 32 Harry Kane ergaa bara 2023 Bayern Munich mallatteessee taphoota Bundesliigaa Jarman 64 goolii 65ffaa galcheen hat-trickii sadaffaa Bundesliigaa Jarman hojjeteera. Michael Olise gooliiwwan 2 yoo galchu ganna kana Liverpool irraa Bayern Munichiif kan mallatteesse Luis Diaz goolii 1 galchee kubbaa 2 mijjeessee kenneera. Taphichaan booda Harry Kane taphattoota akka Michael Olise fi Luis Diaz waliin taphachuun barri dorgommii kun adda nuuf godhaa baay'ee gammadeera jedheen. Luis Diaz! Har'as itti fufuun Bundesliigaa Jarman kanaan Bayer Leverkusen Hoffenheim waliin taphatam. Erga Xabi Alonso waliin gargar bahee leenjisaa haaraa Erik ten Hag waliin injifannoo bara dorgommii eegaluudhaaf Bayer Leverkusen ga'umsi mul'isu ni eegama. Erik ten Hag guyyoota afaan kana keessatti garichaa jijjiirraa taphattootatiin cimsuun ni barbaachisa jechaa jiru. Har'uma Borussia Dortmund St. Paul waliin Eintracht Frankfurt Werder Bremen waliin taphatu. Wants to do it on his own here by the look of things, but Kane is there. Waancaa addunyaa bara 2026 dinagdee Ameerikaaf doolaara biliyoona 30 ni gumaacha jedhan Doonaald Tiraamp. Waancaa addunyaa ganna dhufuu biyyoota 48 yeroo jalqabaaf irratti hirmaatan kanaaf ramaddiin muddee 5 ni ba'a jedhameetiin jira.